minilikiini kootuu si jalattan bilaa jedhee waameen finne sabni Oromoo biyya abbaa isaa keessa nagaan qotatee nagaan horii ofii bobbaafatee seenaa ofii aadaa ofii kajabatee jiraataa ture. Qawwee qabanii dhufanii yeroo inni eegoof ankaasee qofa harkaa qabu warra Awurooppaa warra nama garboomsu wajjin walii galanii qawwee irraa fidatanii dhufanii saba Oromoo kana waa'ee qawwee illee waa'ee dhukaasaa kanallee waa'ee xiyyiitii odoo inni hin dhagahin dura dhufanii qawween garboomfatan. Ati gaa biyya Itoophiyaa jedhamtuu jedhan. Sabni Oromoo kun biyya mataa isaa qaba. Biyyi mataa isaa kun immoo biyya Oromooti. Amma Oromiyaa illee jedhamtu malee biyya abbaa kootii jedhee kan inni waamu. Biyya Tigraayii miti, Gondarii miti, Gojaamii miti, biyyuma inni keessa jiraatu kana biyya koo, biyya abbaa koo, biyya akaakayyuu koo, biyya abaabayyuu koo jedhee kan waamu biyyuma amma irra jiru kan biyyuma Oromooti. Biyyuma kanatti dhufanii cabsanii garboomfatan. Garbummaa kana kakuudhaan inni barbaadee hin finne. Amma gaa chaartarichi kun waan kakuun hin dhufuu kana garbummaa inni Oromoo jaalatee hin fiduu kana diiguu barbaada. Adda bilisummaa Oromoo karaa chaartarii kanaan karaa nagaatiin karaa qawweetiin yoo barbaachise qawwee fudhatee dabalate amma sarana warri amma jiran kun erga darbiin kufee booda amma qawween hin deemnu mee koottaati rakkoo biyya kanaa karaa nagaatiin ni kadhaa jedhanii warroonni dur minilikii qawwee kennanii biyya kanaa biyya Oromoo kana garboomfatanii warri faranjii adda bilisummaa Oromootii fi adda immoo Ihaadig jedhamee waamamuu fi kan warra Eertiraa lamaan walitti fidanii sadeen walitti fidanii isinis warri Eertiraa waggaa 30 ol lolaa turtanii warri Tigraay kunillee akkas lolaa turtanii addi bilisa baasaa Oromoollee Oromoo bilisoomsuudha wallaashoo gochaa turan koottaa isin sadeen walitti walii galaati darbii kuffisaati mee rakkoo isin gidduu jiru kana karaa nagaatiin karaa sibiilaatiin odoo hin ta'in karaa nagaatiin kadhaadhaa jedhanii walitti nu fidanii waliin haasofne teenye waliin haasofne adda tokko dhaabbannee jarreen kun sadeen darbii kuffisuudha odoo darbiin hin kuffin durisu waa'een chaartarii kanaa kan irratti hojjetamaa ture. Isin guyyaa Londonii qabdanii dhageessan malee san dura lafa jalaan irratti hojjetamaa ture. Jaarmaan kun sadeen irratti hojjechaa turanii walii galanii gaafa walii galan koottaagaa waliin teenyee haasofnaa ifatti baafnee waliin haasofnaa jedhamee Londonitti wal ga'anii Ameerikaan cheerii godhee Londonitti haasa'anii chaartarichi kun barbaachisaa ta'uusaa fudhatanii akkuma dhageessanitti. Oduma konferansiin walgahiin London kun deemu Mangistuu Hayilamaariyaam hin baqate darbiin hin kufte. Abbaan tokko warra Ihaadigis haa ta'u adda bilisummaa Oromoos haa ta'u warra Isaayyaasillee haa ta'u darbiin yeroo san keessatti bara kamiin kuftii yeroo namni eegan ture. Kufiisa darbii hin hafu garuu ji'a ja'a waggaa tokko waggaa lama hin teessii kan jedhu yaada qabnaa turre. Hin kuftee hin baqatte kana keessa gaa manni banaa ta'e. Gaafa manni banaa ta'u egaa Ihaadig shaggar kanatti rakkoon hin malata wal saamuun hin jiraata wal ajjeesuun hin jiraata nagaa yaa eeguu jedhamee shaggaraa seenu jedhama. Akkasitti kan shaggar dhufan. Nuyigaa
naannoo kana waraana hin qabnu turre fagoo turre finfinneen ni qabachuu ture warra biraa qabatan amma gaa mana keenyatti keessummaan koottaa ittiin waamte jechuudha. yaa ta'u malee walga'iin Londanitti godhame waan murtaa'ee dhumatee bakka tokkorra yaa ga'u mallattoo yaa argatu waan jedhameef yaa farramuun waan jedhameef haala fudhannee akka lakkoofsa biyya kanaatti sanee 24 yoo warri sadeen kun walii galan shaggaritti yoo walii galteen dhaban biyya alaatti lafa tokkotti haa ta'u jedhame yaadiddaa shaggar qabateera saneetti konferensiin shaggar kun rakkoon hin jiru shaggarumatti haa ta'u jedhame shaggaritti konferensichi walga'iin finfinneetti ta'e sun kan sanee 24 sun asitti godhan amma waa'ee Eertiraatti yaadeeru Eertiraan maali fedhiinsaa maali chaartara kana keessa maal barbaada maaliif qooda fudhate kan jedhu kana dubbachuu koo dura akkuma finfinneen egaa gara biraa harkatti tufte immoo biyya Eertiraa kanatti mangistuun baqannaan loltuun biyya kanaa hin bittinnoon jeneraalonni loltuu kanaa helikopteriin baqatanii badan Eertiraan ofuma isheetiin bilisoomte egaa lolli Eertiraa cimaaniti jechuun miti kun baay'ee cimaan yaa ta'u malee asmaraa qabachuudha rakkoo guddaa ni fidaa ture du'a guddaan lubbuu namaarratti diinagdee irratti waa guddaa fidaa ture nagaumaan loltuun hin baqattee Suudaanitti galte kaan achitti harka kennattee hin seenan amma warri Eertiraa maal barbaade chaartara kana keessaa jennaan waan tokkittii qofa barbaade waan tokkittii suni maalitiin sabni Eertiraa kuni kanaan dura seenaa Eertiraa keessan seenuu egaa Ixaaliyaanii jala bara dheeraa waggaa 60 ol hin turte yoo Ixaaliyaaniin as baatu immoo sabni Eertiraa kuni warri bilisooma gaafatanii turanii warri immoo Itoophiyaa wajjin jiraanna jedhanii turan warra kana gidduutti wal dhibdeen uumamee walga'iin isaa addunyaa maabara Yuunaayitid Neeshin jedhamu kun jidduu seenee sabni Eertiraa kun maal ta'uutu irra jira kan jedhu hin gaafatame waggaa 10 federeeshinii ofaa bulchanii jedhamee seerri ba'eefi seera sanii of bulchuutti ka'an waggaa 10 booda Itoophiyaa wajjin jiraadhamoo kophaan jiraadhaa kan jedhu kun sabni Eertiraa yaa murteeffatu jedhame seera keessa jira kun waan akkanumaan odeessinuu miti maabarri biyya addunyaa kun seera baasefi inni to'atee hojiirra oole kun oduma waggaa 10 yoo ga'u sabni Eertiraa ba'ee Itoophiyaa wajjin jiraadhamoo kophaan bilisoomee jiraadhaa kan jedhu kana kan seera keessatti murtaa'eef kana odoo hojiirra oolin humnaan warri Eertiraa Itoophiyaa jala akka dhufan godhan akkasitti humnaan as dhufan seerri isaanii sun hin cabee jechuudha guyyaa kana warri Eertiraa qaweeruma tokkittii qabatanii bosonatti ba'anii dhukaasutti ka'an kun waggaa 30 deeme kanaaf rakkoon Eertiraa ammas qawween hin kamtu mangistuun illee yaa baqatu malee dargiin yaa kuftu malee warri Eertiraa lolu kun biyya isaanii yaa qabatan malee gara fuuldura seeraan karaa nagayaatiin yoo barbaadan biyya kana wajjin jiraachuu yoo barbaaduu baatan kophaa ofii jiraachuudha sabni Eertiraa maal barbaadda jedhee gaafatamee hiree mataa ofii isaatiin yaa murteeffatu kan jedhu kana warri kun warri hisan warri Itoophiyaa jedhamanii amma hafan kunis biyya addunyaallee akka kana fudhatuuf barbaadan biyya addunyaas kana fudhateef rakkoon Eertiraa kun qaweeniitiin hin danda'amu
sabni Eertiraa dhimma ofiitii yaa murteeffatu biyya kana wajjin jiraatu kophaa jiraata kan jedhu kana barbaadanii ishii kana hin argatan ishii kana fudhatanii amma biyya ofii taa'anii fedhiin uummata isaanii waggaa lama booda ifatti ba'a jechuudha. Yoo sabni Eertiraa Itoophiyaatti hin deebi'a jedhe Itoophiyaatti deebi'a jechuudha. Yoo bilisoomeen kophaatti ba'a jedhe bilisoomee kophaatti ba'a jechuudha. Kan isaanii gabaabduu kanna. Asaadeebiin egaa biyya Eertiraa jettu kana mee yeroodhaa akkuma amma jirtu kanatti yaa keenya akka ishii durii yeroo hin ta'in akkuma amma jirtu kanatti yaa keenya biyya hafe kanarratti eenyu fa'i kan rakkoo biyya kanaa hiikuu danda'u kan dimokiraasii fi mirga sabaaf sabootaa biyya kanatti fiduu danda'u warra kamii jedhamee yoo laallamu Ihaadigii fi adda bilisummaa Oromoo ta'e argama. Jarri kun lamaan taa'aniigaa warra Eertiraas qooda fudhatanii chaartaritti amma obboleessi keenya mucaan keenya nutti himu kana katabanii barreessanii walii galanii egaa Finfinneetti dhufanii waliin taa'anii warri kunis itti dabalamanii Kambaataa, Walaayittaa, Haadiyyaa, Guraagee, Afaar, Sidaamaa warri kunis Gaambeel Tigreen itti dabalamanii waliin taa'anii warri kunis akka qooda fudhatan godhamanii chaartara kanagaa walii galanii irratti kakatanii jechuudha. Amma gaa addi bilisummaa Oromoo immoo maal barbaada chaartaricha kana keessaa kan jedhu akkuma warra Eertiraa kana maal barbaada. Amma gaa ishii tokkummaa jedhamu kana yaa lafa goonu amma addi bilisummaa Oromoo maal barbaada sabni Oromoo jedhamu tokko jira biyyi Oromiyaa jedhamtu tokko jira sabni kunis biyyi kun bara dheeraadha seenaa qabaachaa turanii walaa dhaggeeffanna seenaa qabaachaa turanii mirga qabaachaa turanii amma mirgi jalaa cabe kunii fi kan bade kun yaadeeru kana kan jedhame amma gaa ishii gurbaan isinitti agarsiise kana duraan dursinee tokkummaa biyya kanaa dura biyya Oromoo jedhamtu yaa beekamtu biyya Oromoo jedhamtu yaa beekamtu biyya kana keessatti Oromoon abbaa biyya isaa abbaa mirga isaa ta'uusaa wanta kana doon dhaggeeffannee gaariidha. Waa'ee mirga keenyaati kana ta'aa jiru. Amma sirran deebi'a addi bilisummaa Oromoo maal barbaada yoo jenne chaartara kana keessatti maaliif achirra taa'e yoo jenne biyya Oromoo agarsiisuudhaaf bilisummaa Oromoo kabachiisuudhaaf biyya Oromoo gargar baatee beekamte Oromoon abbaa biyya isaa abbaa bilisummaa isaa abbaa seenaa isaa akka ta'u gochuudhaaf kana booda warra kaan wajjin akkamitti wajjin jiraanna kan jedhu kun hin dhufaa jechuudha. Walaayittaa wajjin, Kambaataa wajjin, Tigree wajjin, Amaaraa wajjin, warra kaan wajjin akkamitti jiraannaa kan jedhu kana warra kanaan walitti dhufee adda bilisummaa Oromoo wajjin taa'ee ishii qawween ijaarramte tokkummaa san diigee tokkummaa haaraa walqixxummaadhaan bilisummaadhaan ijaarramtu wajjin uumaa jechuudha. Wajjin uumaa jechuudha. Kan ammoo kaniini seeraan uumaa jechuudha. Seeraan. Yoo seerri sun immoo jalaa diigame akkuma biyya Eertiraa kan duratti federeeshiniin Eertiraa akka diigamee rakkoo fide san seerri sun kan jalaa diigamu taanaan immoo biyya ofii hunda dhuunfatee fudhatee kophaatti ba'ee bilisummaa isaa
qabatee bulchaa mataa ofii ijaarrachuu danda'a jechuudha. Seerri kun akkasitti lafa kaa'an. Tokkummaan biyya kanaa kan uumamu Oromoodhanii miti gara fuulduraa. Addi bilisummaa Oromoo waan inni itti qawwee fudhatee manaa ba'eef qaba. Wanti inni qawwee fudhatee manaa ba'eef suni tokkummaa biyya kanaa ijaaruudhaa eeguudhaa odoo hin ta'in biyya Oromoo, bilisummaa Oromoo, seenaa Oromoo, aadaa Oromoo deebisuudhaaf. Erga kana deebisee asii warra kaan wajjin jiraachuun nu gargaara jedhamee yoo kan yaadamu ta'e sabni Oromoo akkasitti yoo kan ilaalu kan yaadu ta'e warra kaaniin walitti dhufee wajjin jiraachuun nu gargaara warra jedhu wajjin walitti dhufee seera lafa kaawwate seera saniin tokkummaan biyya kanaa gara fuulduraa ijaaramti jechuudha. Egaa chaartarri kun gabaabatti kan ibsu addi bilisummaa Oromoo kan kana keessatti qooda fudhatee fi biyya Oromoo argamsiisuudhaaf bilisummaa Oromoo argamsiisuudhaaf seenaa bade aadaa bade kan manguddoonni keenya duratti nutti himan isa deebisee ijaaruudhaaf gabaabatti kan addi bilisummaa Oromoo waan inni carraaqus waan inni lolaa tureef waan inni immoo saba Oromoo kana sossoosaa tureef kanaati jechuudha. Gabaabatti kanuma. Kan biraatti yoo deebinu amma obboleessi keenya duratti akka jedhetti warri kun naannoo ofii akkuma addi bilisummaa Oromoo saba Oromoo mirga isaatii bilisummaa isaatii seenaa isaatii aadaa isaatii kakaasu kana warreen gara biraas saba isaanii keessatti gurmaa'anii sabni isaanii kun akka poolitikaa keessatti qooda fudhatu akka mirga ofii ulfeeffatu akka bilisummaa ofii ulfeeffatu socho'aa godhan kana keessaa warra Tigraay tokko amma sabni Tigraay gola isaanii jalatti hiriiree ajjeesee du'e biyya isaanii biyya nagaa biyya guddina biyya namni nagaan bobba'eetti galu qotatee nagadatee itti jiraatu godhanii jechuudha. Akkasumas saba Oromoo kanarraa kanatu eeggamaa jechuudha. Chaartarichi kun chaartaricha kana intanaa gochuu koo dura yoo chaartariin kun hojiirra ooluu baate amman kanallee kan duubatti deebi'u yoo ta'e sabni Oromoo kun garbummaa isa kanaan duraa caalu salphina isa kanaan duraa caalu keessa seenaa jechuudha. Mee waa tokko duubatti deebinee haa ilaallu. Minilik akkamitti biyya Oromoo kana dhufe hoo jenne qawweedhaan dhufee jenneera. Biyya Walaayitaa kan dhaqe qawweedhaan kan Baataas Haadiyyaa Sidaamaa kan garboomse qawweedhaan. Saba garboomse kana bulchaan Minilik mataansa akkamitti ilaalaa yaa jennu. Akka saba isaatti ilaalamoo akka saba keessaa ba'ee sana akka saba Amaaraa sanitti ilaalamoo akka garboota isaanitti ilaalaa yoo jenne awaajiin labsiin Minilik baase kana waan nu deebisu nutti fakkaata. Keessattuu warra kanaa gadii warra Walaayittaa warra Kambaataa kabiraa kana hunda Oromoollee warra boojitan warra waraana irratti boojitan garboomfachuu dandeessu gurguruu dandeessu jedhee labsii baase. Lafti kuni kan biyya Sidaamaa kan biyya Tigraay namni dhalatee saba Tigraay tokko ta'e namni dhalatee saba Amaaraa tokko ta'e lafa qaba. Warra Islaama malee biyya Abisiiniyaa jedhamee waamamu kana keessatti namni lafa hin qabne hin jiru. Lafa qabaachuu baannaan namni suni Itoophiyaawii miti jechuudha. Nama Itoophiyaatii miti jechuudha. Lafa qabu hundi isaanii akaakayyuuf abaabayyuu kan irratti darbu qaba. Kuni seenaa isaaniiti. Yoo gara biyya Oromoo dhufne immoo lafti kan biyyaati.
abbaan lafaa tokko lafa tokko hin qabu kan kiyya jedhu hin qabu seenaa Oromoo keessatti bulchaa gadaa Oromoo keessatti lafti kan Oromooti namni Oromoo ta'e tokko horii irratti bobbaafata hin qotata kanaaf muka saniiras malkaa saniiras tulluu saniiras lafa gammadaati lafa malkaati lafa talataati kan jedhamu jiru aadaa Oromoo keessa lafti akkuma bishaanii akkuma qilleensaa kan Rabbi kenne kan saba hundaati jechuudha. Minilik kana cabsee saba keenyarraa lafa guurratee qalaada guutee loltuu isaatiin kenne warra dajjaajimaachota warra fita waraarota warra raasota lafa Oromoo gargar qoodatanii namni Oromoo ciisanyaa ta'e lafa namaa qotuutti ta'e lafa ofii dhabe. Egaa warri kun akka nama saayinsiitti hin ilaalanii jechuudha. Lafuma barbaadan malee saba Oromoo kana saba Walaayitaa kana saba Kambaataa kana hundaa baannee ture jedhu. Kanaan kun ta'e bara kan warri dhufanii irra qubatan biyya kana keessatti lafa Oromoo kana keessatti baay'ee Oromoon lafa nama biraarra hin quban lafa isaarratti namni biraa qubateera. Amma gaa gara isaarratti yoo deebine Tigreen ofiin ofaa bulchite yoo jedhame gaafiin ka'u hin jiru jedhe obboleessi keenya. Gondar ofaa bulchuu ofiisaati yoo jedhame gaafiin ka'u hin jiru. Walaayitaa yoo jedhame gaafiin ka'u hin jiru. Guraagee yoo jedhame gaafiin ka'u hin jiru. Kambaataa yoo jedhame gaafiin ka'u hin jiru. Afaar yoo jedhame gaafiin ka'u hin jiru. Yoo kan saba Oromoo kanatti dhufu gaafiin guddaa ta'a. Gaafiin ka'u kun maal? Amaara ofirraa ari'uuti, qaluuti, gaabii ofirraa ari'uuti, warra kaan ofirraa ari'uuti, maalirraa wanta akkasii. Warraaqa sabni Oromoo bilisummaa fi walqixxummaa godhu kana abbaa biyya isaa ta'uudhaa godhu kana akka bulguu godhanii saba biraatti agarsiisaa jiru. Kuni maaliif ta'a yoo jenne Oromoon mana isaatti keessummaadha, biyya isaatti keessummaadha, lafa isaan qotatu, mirgan qabu, warra biraati irratti qanani'ee gammadee kan jiraatu. Amma warri irratti qanani'ee isa saamaa, isa cunqursaa, aadaa isaa awwaalanii, seenaa isaa awwaalanii jiraatan kanatu gaafa Oromoon biyya isaa kana ishii agarsiifne kana dhuunfate yoo ari'uu danda'a. Yoo nu ari'uu illee baate immoo nuti xinnaatti wanti saamnee jiraannu sun nutti xinnaatti. Nuyi akka keessummaatti bulla malee akka abbaa manaatti hin bullu. Kana rakkoo hin jiru amma. Rakkoo hin jiru. Egaa yoo kana kaasne addi bilisummaa Oromoo poolisii maalii qabaa? Akeeka maalii qabaa? Warra isarra qubatee jiraatu kana keessatti akeeka maalii qabaa? Akkamitti ilaalaa? Yoo jenne waan nama gabaabaa isinitti himu. Sadi goonee lafaa goonu kan yeroo dhuma hunda kana jenna sadi goonee lafaa goonu isinillee immoo warra wajjin hojjettanii warra wajjin jiraattan saba adda addaatitti kan manuu dabarsa. Mee akka bulguutti nu ilaalina. Mee sabni Oromoo kun saba nagaadha, saba gaarii warra qawwee baatee minilikii wajjin nutti dhufa tokko jedhaatan lammatatti haa dabarra. Warri amma Guraagees haa ta'u, Kambaataas haa ta'u, Haadiyyaas haa ta'u, Sidaamaas haa ta'u biyya keenya keessa faffaca'anii nagaratanii, hojjetatanii, qotatanii warreen jiraatan kun isin ollaa keenya nuyi gara dhabnu hin qabnu keessummaadhuma keenya manuma keenya nagaa hin jiraattu isinillee nun bir'atinaadha jedhaati. Kanumatti nuuma warri kunis yoo mirga Oromoo beekan, yoo bilisummaa Oromoo beekan, yoo Oromoon kan Oromooti jedhanii fudhatan nu wajjin taa'uu jechuudha warri kunis. Kana dinnaan immoo mana isaanii qabu manuma isaaniitti galuu jechuudha. Kuni lammata. Sadaffaa eengadduma warri dargiin naannoo adda addaatiin nama fe'ee waa'ee caamsaa kanaan qubannoo lafa keenya irratti godhame kana
yaa balaaleffannu yaa jibbinu malee namni kun takka dhufanii waan qubataniif yoo fedhan bakkuma qubatan san jiraatu nagaan isaanis garuu mirga saba Oromoo beekutu isaanirra jira yoo lakkii biyyumatti deebinee jedhan hin geggeessin waan qabnu kenninee fi galaa goone fi biyyatti galuu jechuudha. yoo kana ta'uu baate gaa addi bilisummaa Oromoo gabaabatti namni biyya Oromoo irra qubatee jiru kun yoo biyya Oromoo kana beeku yoo bilisummaa Oromoo kana beeku yoo ulfina Oromoodhaa kennu Oromoon biyya isaatitti abbaa biyya isaa ta'ee qanani'ee akka inni jiraatu akka inni hin saamamne yoo kan beeku ta'e biyya keenya jiraataa jechuudha. garuu nu wacuucee nu tuffatee nu salphisee nu lolee nu morkee biyya keenya hin jiraatu.